Nogaa akkuma agartanitti ammaan tanaaf magaalaan guddittiin reefuun tan isin daawwachiifne magaalaan Huusee yeroo jalqaba baadiyyummaa hundeeffamni magaalaa Huusee kan jedhamu Huuseen yeroo jalqabaatiif dirree isin agartan tanarra turte jechuudha. Sababa heddummachuu namaatii fi dhiphina lafaarraan kan ka'e gandi asirra ture kan gandi Huusee jedhamu kun gara Araareetti gabbuqqa'uudhaaf dirqaman kan isaan buqqa'aniifis kanumaa fi garuu ammaan tana wannichitti argamu biqiloowwan isaaniitii fi ona isaanii kanneen akka muka gaaguraatii fi mukkeen citaatii fi tuuttoolee garagaraa qofaadha. Nutis kanuma sababeeffachuudhaan moggaasa maqaa chaanaalaa Huusee Vaayinii jennee moggaafnee jirra. Akkuma daawwannaa dirree Huuseetiif dhayinatti bineensota keessaa kanneen maqmaaqsa Oromoo keessatti guyyaatti Oromoon miiliyoonni ittiin maqmaaqu keessaa qocaan soora qocaa kaa'e allaattiin hin fuune akkuma jaanii ittiin maqmaaqan san haalli ittiin deemicha isaatiis suuta deema. Kanaaf kan Oromoon soora qocaa kaa'e allaattiin hin fuune jettee ittiin maqmaaqte. Waan yeroo duriitiif magaalattiin kun keessa turte kan nuuf ibsu obboleessa keenya Sammaan Shee Umarirraa dhageenye walitti deebina. Yeroo buqqa'insaa hoo eenyu ka buqqaase isarraa waliin dhageenya. Akkuma isin gartan dirreen tuni duraan magaalaa kana jechuudha. Magaalaan tun as turte. Bakki sun akkuma Araareetti jechuu barbaadeeti. Bakki sun yoo kan jettan taate daggala leencii keessatti nama nyaatu jechuudha. Maqaan isii hoo akkamitti moggaafame maalirraa Huusee baafamtes Sammaanirraa dhageenya. Maqaan wanni itti dirree sanii dirree Huusee ittiin jedhamte daggalaa jira. Daggalli kanaa Huusee Huususni maali kan namoonni jaanii qoosanii jira zamana dursan keessa sanirraa kan ka'e Huusee jedhamte jechuudha lafti turu. Akka kanaan dura turetti akka seenaa dhageetti magaalaan tuni tan mootummaa naannoo Soomaliitiin booji'amte jechuudha. Yeroo kanaan dura maaliif mootummaa kam keessa booji'amte yoo kan jettan taate Ziyaad Barre ka jedhamu uummata Oromoodhaa dhufee laga kanatti fixuudhaan uummanni Oromoo kun asirraa buqqa'ee gara aanaa gola odaa imalee mayyunnaa buqaa jedhanii kan yaamamaa turaniitu jira. Sanis ta'ee silaa akka bara dursaniin osoon gaagamni tokko yoo irra hin gahin jiraatu taate magaalaan teenya tun waa baay'eedhaan guddatti jecha. Garuu immoo amma rabbiif galannee haa ga'u magaalaan tun gara guddinaa ce'aa jirti jechuu barbaadeeti. Kabajamtootaa fi daawwattoota chaanaalii Huusee Vaayinii. Chaanaalii Huusee Vaayinii subscribe godhaa isiniin jenna. Viidiyoolee teenyallee laayikii godhuus akka hin daganne akkasuma sheer godhuudhaan komentii jalatti nu jajjabeessaa isiniin jenna. Nutis qophii daawwannaa kutaa sadaffaa goolabuudhaan gara magaalaa Huusee qubsuma isii tan amma jirtutti imallee jirra.
Namoonni sagantaa qophii daawwannaa Husee Vaayiniif ispoonsara ta'uu barbaadan gara lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 934 43 14 Duwwaa takka irratti nu harkachuudhaan qophii daawwannaatiif ispoonsara ta'uu dandeessu. Qophii daawwannaa kutaa 4ffaan hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa badhaadhaan isiniin jedha.